Namtichi kun maqaan isaa Roonaaldoo Boos jedhama. Roonaaldoo Boosiin kun jiruun tun baay'ee isa cinqitee hiyyoomatee rakkatee waan godhu wallaalee sanbooda ofii isaa wajjin taa'ee sheexaanillee xiqqoo mataa isaa olii gadi oofee sanbooda mala tokko irra gahe. Malli inni irra gahe of ajjeesuudha. Karaan gabaabaan ittiin of ajjeesuu danda'an ammoo maali? Yoo gamadaan uffannise kursii of jalaa darbuu hin danda'u miti hin sodaadha. Yoo summillee dhuge harki kee ishee nan dhugu. Malli gabaabaan فوق الرف دربو يعني مسكوت الرف دربو سنبودا وفجج بيسي طليا ماتي ساتي فجرون باقي وان الفاتي فوان جين كمي فوان ركد ايف وفجي ساجر جلي فوق الران وف دربي لكن فوق الران وف دربو إسامتي أجائبني أمان بودا دوا إساوجين وبيكور بادي نفانا تري هانغلو ماتتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في داوتوتا channel أحمد أورو سينا أجايباتي تولي قرا سينا تحسينو أكو مجال كبير رد قيفتن سن رونالدو بوس فوق الراف دربي لكن إركين فوق الراف دربي دو إبودا ريف يسافرني بكتي إتي ريف يكون يعني سبب مالين دو إبيكو حتى فوق الراف سبب كم يعني مالتو مالي بوئي أكدوتي بيكو المهم سيبك أيساني سلالم فرنجوني هذا إيسانيتي بركو دا سقل تامي أفر مارج ديدامي توكو كيستي رونالدين كن دوئي erga du'e booda reeffa isaa fudhanii hospitaala fidanii san booda reeffa isaa kana olii gadi battanuu jalqaban. Wayita laalan Roonaald fooqa irraa waan uf doora kurnaffaa irraa waan uf darbee fi miti ka du'e. Xiyyititu mataa isaa duubaan seenee du'e. Tayyib namtichi kun fooqa irraa uf darbe inni xalayaallee barreessee jira. Ani fooqa irraa uf darbee du'aa jira jedhe. Laakiin xiyyitiin as dhufteen tun eessaa dhuftee jedhanii gaafachuu jalqaban. Sanbooda xiyyitiin erga inni uf darbe booda xiyyitiin ka isa dhoofte doora saglaffaa irraa jedhanii irra gahan doktoroonni. Sanbooda doora saglaffaa kana eenyutu gala jedhanii dhaqan. Yeroo dhaqan manguddoolee lamaan takkatu gala. Manguddoolee lamaan tunniin ammoo wanni ittiin beekaman waan beekamaa tokkotu jira. Yeroo hunda wal lolan. Yeroo hunda yaani 24 sa'a wal lolan jechuu hin danda'an. Walumatti iyyaa oolan jechuudha. Jarri lamaan tunniin kana ollaa marabbeeka. Ta'i manguddoolee lamaan tunniin tos gala. Manguddooleen lamaan tunniin maal godhanii namticha fooqa irraa of darbu moo bira dhaqanii ajjeesan. Sila manguddooleen lamaan tunniin namticha kana Roonaaldiin bira deemanii ajjeesanii sanbooda fooqa irraa darban moo sila wayituma inni kufu fooqa irraa ajjeesan jedhanii ajaa'iban. Laakiin mana manguddoolee dhaqanii gaafatan. Wayita gaafatan eenyu yeroo hundaa wal lollaa. Wayita wal lollu ammoo jaarsi isii yeroo hundaa massaaraan isii as faraarraa. Manguddichi kun jaartii isaa yeroo wal lolan hunda shugguxiinaan isii sodaachisa. Si ajjeesa. Aan si ajjeesa. Bada manguddittii tan si ajjeesa. Yeroo dheeraa waliin jiraanne jettee jedheen yeroo hundaa sodaachisan. Laakiin shugguxiin inni ittiin sodaachisu kun yeroo hundaa qullaadha. Yaani qullaadha. Shugguxiin tun. Yoo shugguxiin tun qullaa ka taatu ta'e xiyyitiin mucaa kana dhoofte yeroo inni kufusanitti dhoofte eessaa dhufteree jedhanii qorachuu jalqaban. Sanbooda shugguxii fidaa jedhan. Yeroo shugguxii fidan ammoo shugguxii kana keessa massaaraan guutuu akka ta'e argan. Xiyyitii takka qofatu keessa hin jirre. Allah! Nu yeroo hunda abboo qullaa fayyadamna. Akkamitti akka keessatti guutame ani hin beeku jedhe manguddichi. Sanbooda mana murtiititti dhiyaatee manguddichi du'a ajjeechaa dingata ajjeese jedhanii irratti murteessuudhaaf firdi beetii dhaabaniin. Osuma firdi beetii dhaabanii jiran namni wahii waan wahii masakkaruudhaaf dhufe. Namtichi masakkaruudhaaf dhufe kun fira namticha manguddicha kanaati. Maal jedhe? Torbaan tokko dura manguddicha kana jaarsaaf jaartii kana ziyaaruudhaaf dhufe fira isaaniiti. Yeroo ziyaaruudhaaf isaan dhufu mucaan isaanii shugguxii tana fuudhee wayita inni massaaraa keessatti naqu arge. Ija tiyya tanaan arge. Anaa miti namni biraallee ka arge hin jira. Mucaan maal godhaa shugguxii keessa kaa'a? Akka abbaan jaartii isaa yeroo hunda shugguxiin as faraarroo hin beeku. Sila haa isiin duutuudhaaf shugguxii keessa kaa'a. Ajaa'iba rabbii. Tayyib eenyutu arge ka biraa jedhaniin ebaluu jedhe. Yaani namoota gaafa san jiran. Namoota gaafa san jiran hin fidan. Yeroo fidan wayita inni shugguxii keessa massaaraa kaa'u agarree jirraa jedhan. Ajaa'iba jette.
yeroo Roonaald of darbu sanitti sa'aatii sanitti jechuun isin maal dalagaa jirtan jedhan manguddoolee lamaan. Anaaf jaartiin tiyya wal lolaa jirraa an shugguxii qabadhee jaartii tiyya sodaachisaa jiraayyuu jedhe. Yaani xiyyitiin asuma keessaa baate. Xayyib kana abbaan alangaa akkana jedhe. Maarree jedhe. Mucaan kun xiyyitii kana keessa xiyyitii wanni keessa kaaheef abbaan jaartii isaa tana haa ajjeesuuf. Yeroo jaartii isaa tana ajjeesu inni illee manni murtii itti murteessee mana hidhaa seena. Yeroo kana mucaan ammoo duniyaa abbaa tanaa dhaalee akka barbaade gochuu danda'a jedhee waan yaadeef gocha kana raawwate jedhan. Ayyoo dubbiin amma nu galte. Yeroo manguddichi maskootirraan tokkosu xiyyitiin namtittii bira tartee maskootiidhaan baatee Roonaaldii samirraa bu'aa jiru kana fooqii kornaffaa irraa bu'aa jiru kana rabbiin dingata xiyyitii tokkosamee fi isaa wal bira gahu dhuftee xiyyitiin mataa kana seentee akkasumatti inni gara lafaa dhaqee du'e jechuudha. Ajaa'iba miti akkaataa walitti itti dhufe. Laakiin kana caalaa kan isin ajaa'ibsiisu. Mucaan fooqirraa of darbe sun Roonaaldiin kun ilma manguddicha kanaati. Abbaa isaati jechuudha. Roonaald doora kurnaffaa irra jiraata. Abbaa fi jaartii isaa lammaffaa doora jalaa irra ga'a. Ka xiyyitii fuudhee massaaraa itti guute Roonaaldii kana maalii fi haa abbaan jaartii isaa tana ajjeesee sanbooda inni illee mana hidhaa seenee sanbooda Roonaaldiin kun duniyaa abbaa akka barbaade gochuudhaaf jecha gocha kana raawwate. Laakiin akkaataa inni itti yaadee miti. Rabbiin ka fedhe. Rabbiin waan biraa fedhe. Rabbiin Roonaaldiin kun abbaan kii amma ajjeesa jedhee osoo eegu yaani yeroo dheeraa itti fudhatee obsuu dadhabee hifatee sanbooda fooqirraa darbe. Yeroo fooqirraa of darbuu kanatti ammoo xiyyitima inni massaaratti guute tana abbaan akka jaartii ajjeesu jedhee xiyyitii itti guute kana Rabbiin abbaan isaa yeroo kanatti xiyyitii akka tokkosu godhee xiyyitiin tun dhuftee mataa isaa duubaan isa dhooftee akkasitti du'e. Duniyaallee hin arganne ofumaa xiyyitii keessa kaa'e ofumaa xiyyitii masaniin du'e jechuudha Roonaald. Nama ajaa'ibsiisa akkaataa itti walitti dhufe. Akka Roonaald fedhee miti akka Rabbi fedhe santu ta'e. Inni lubbuu miskiina lubbuu humaa yaani jaarsaaf jaartii wayita mara wal lolan kana ajjeesuudhaaf murtii isaa itti murteessee jira Roonaald. Murtii du'aa itti murteessee jira. Laakiin xiyyitiin sun Rabbiin dullattii tanaa miti si dhoofti jedheen. Haala sanii Roonaald du'uu danda'ee jechuudha. Inni akkasitti tola abdii qaba seenaa irraa viidiyoo biraa subscribe godhi yoo haaraa taate subscribe godhi. Manguddicha kana si erga uga subscribe godhi. Qaldiin beeku manguddichi alaaxuun namadha. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naaf tura.